Waggaa 3 dura mootummaan jijjiiramaa yeroo argametti muummichi ministeeraa Abiy Ahmed waadaa uummataaf seenan keessaa tokko jedhan Dr. Alamuu Simee sababaa ilaalcha siyaasaaf jecha walajjeesuu shira walirratti hojjechuun dhaabbatee boqonnaa haaraa seenuu qabnaa kan jedhu ture. Kunis jedhan akka mootummaatti akka paartii mootummaa biyya gaggeessuttis yaadoleen hundumtuu waltajjiitti dhufanii mariin irratti gaggeeffamuu danda'a. Ilaalchi biyya kana keessa jiru hundi ajandaan biyya kana keessa wal falmisiisu hundi waltajjiitti dhufee mari'atamee uummanni biyya kanaa murtii itti kennuu danda'a. Yaadni waliigalaa jiru kana haala qabatamaa kaaba Itoophiyaa jiru waraana wayyaanee juuntaa wajjin gaggeeffamu wajjin wal qabatee inni addatti waan ilaallamuudha. Marii jechuun afaan qawwee jechuu miti. Marii jechuun taa'anii karaa nagaatiin ilaaf ilaameedhaan mari'achuu jechuudha. Marii jechuun dubbatanii yaadaan waliigaluu jechuudha. Marii jechuun sirna dimookiraasii ijaaruu jechuudha. Karaan juuntaan filate garuu karaa humna qawweetiin taayitaa dhabesan saamicha biyya Itoophiyaa kanarratti dhabesan karaa humna waraanaatiin deebisuudha. Kunii fi yaadni mari'atanii yaada biyyoolessaa waliigaluu wal faallessaa jechuudha. So inni addatti kan ilaallamu ta'a jechuudha. Amma marii biyyaalessaa jennu kana keessatti kan ilaallamu miti. Warra qawwee qabu wajjin marii taasisuu jechuun faallaa kaayyoo marichaa kaayyoo waliigaltee biyyaalessaati jechuudha. Kana jechuun jedhan Dr. Alamuun qaamni hidhatee seera cabsee biyya diiguuf socho'u kamiyyuu dursee seera kabajuutu irra jiraata. San booda mariittis amanuu qabaa jedhaniiru. Kanarratti yaada isaanii ka gaafataman Dr. Isqeel Gabbisaa akka jedhanitti. Mariin biyyoolessaa waa'ee siyaasa biyya Itoophiyaa sana keessa akkamitti tolchinaa akkamitti irratti waliigalee biyya Itoophiyaa maal fakkaatu keessa wajjiniin ol dandeenyee jiraannaa sirna akkamitti dhaabbanna akka jedhu irrattidha. Mariin biyyoolessaa waraana keessatu jiru gochuudhaatiif hin danda'amu. Kanaaf jalqaba kan dhufuun irra jiru waraana waliirratti kan biyya sana keessatti deemaa jiru waraana sun akkamitti dhaabbata akka jedhu irratti mariin barbaachisa jalqaba. Mootummaan naannoo Tigraay waraana Itoophiyaa ofirraa tifachisee naannoo Tigraay gara guddeessa keessa ergii baasee boodatti waa'ee biyya balleessuu jedhani malee duratti jarri kun waan seera cabsan waan qabaniifi olaantummaa seeraa oolchuudhaatiif gara Tigraay deemnee isaan jedhanii jiran. Amma biyya sana gaaga'uudhaafi deemaa jira ka jedhu uummata Itoophiyaa sochoosuudhaatiif Tigraay irratti kakaasuudhaatiif yaada isaan fidani malee mootummaan duratti sanaaf hin dandisiisu akka keessa. Dhukaasa dhaabuu irratti haasa'uu danda'u. Qawwee lafa kaa'een garuu waan kan biraadha. Paartileen biyya keessatti karaa nagaan soso'an garuu filannoo irratti hin hirmaanne marii guutuu biyyaa karoorfameetti hirmaachuu ni danda'u jedhee Dr. Alamuu Simee gaafadheen ture. Warra karaa nagaatiin biyya keessa socho'aa jiran kamiyyuu kan alatti hambisuu miti marichi. Isuma qawwee siin jedhe kanaayyuu ilaalchi shaneen qabate jiraachuu danda'a. Ilaalchi wayyaanee juuntaan qabate jiraachuu danda'a. Ilaalchi sun nama Finfinnee keessa ta'uun qaama Finfinnee keessa ta'uun ajandaan isaanii kun tarkaanfachuu danda'a. Marii kanarratti hanga karaa mariitti amananii hanga qabsoo karaa nagaatti qabsoo yaadanitti amananii dhufanitti isaan wajjin mari'attuun ilaalchi daanga'uun jiru. Kanarraa kan hafe garuu filannootti hirmaachuu dhabuun marii biyyaalessaarraa waan hin daangessineef. Paartiin tokko yeroo lama filannoo irra hafe fakkaata. Haa naqamus amma boordiin filannoo qaama seerummaa isa hin dhoorginetti qaamni kamiyyuu marii kanarraan dhoorgamu jechuu barbaade. Dr. Isqeel Gabbisaa garuu yaada kanarratti kan ilaalamuu qabu warra filannootti hirmaatee fi hin hirmaatiin hafe isa jedhu mitii jedhu. Ajandaan isaa maal akka ta'e eenyu irratti akka hirmaatu kan murteessuudhaaf danda'amu mootummaa Itoophiyaa miti amma. Biyya Itoophiyaa sun ofirratti jiguudhaaf adeemaa. Yoo ofirratti jige immoo naannoo gaafa Afrikaa sana gaaga'a. Naannoo gaafa Afrikaa duwwaatti hin hafu qaxanaa sana gaaga'a. Qaxanaa sana duwwaatti hin hafu amma Awurooppaatti iyyuu baqattoota bobbaasuudhaaf hin danda'a. Kanaatiif sodaannadha addunyaan kan jechaa jiru. Sodaa sanaatiif dhaabuudhaatii fi tattaafataa jira Awurooppaanis Ameerikaanis addunyaan marri. Waa'ee biyyoolessaa sana irratti eenyutu ajandaa sana qabsiisaa eenyutu irratti hirmaata akka jedhu irratti mootummaan Itoophiyaa miti kan murteessu. Mootummaa Itoophiyaatu murteessa yoo ta'e akkuma kanaan dura gochaa ture warra deeggartoota isaa ilaalcha tokko warra qaban duuba walitti waameeti deemuudhaan. Waraanatu biyya keessa jira. Yookiis waraana sana gar tokkotu mo'ateeti isa booddeedhati abbaan mo'ate waa tokko gochuudhaan danda'a. Yookiis immoo lachuu wal mo'uudhaatiif hin dandeenyu gadi teenyee atis maal gaafatta anis maal gaafadha ka jedhu gochuudhaatiif waliin dubbachuudhaatiif danda'u jechuudha. Warra filannoo keessatti qooda fudhatan filannoo keessatti qooda fudhachuu dhiisan miti warra
ilaalchaan wal rukutan, warra waraanaan wal rukutan, warra nagaa buusuudhaaf dadhaban isaantu walitti dubbata malee akkaataa mootummaa Itoophiyaa dubbatu sanatu waan waraana kana dhaabsisee egeree Itoophiyaa mari'achiisuudhaatiif deemuun fakkaatu. Gaaffii biraan Dr. Alamuu Simeef dhiyeesse marii guutuu biyyaa karoorfame kana eenyutu gaggeessaa ka jedhu ture. Biyya kana keessatti mariin biyyaalessaa gaggeeffamu yeroo jennu yaanni uummanni Itoophiyaa irratti walii gale yookiin uummanni Itoophiyaa danuun harki caalaan irratti walii gale nu bitee biyya haa ijaaru jechuudha. Kana jechuun kiyya caaluu morki jiru keessatti hin hojjetu jechuudha. Kana gochuudhaaf immoo paartiin biyya bulchus mari'ataa tokko ta'a malee kan marii kana gaggeessu ta'uu nurra hin jiraatu. Kanaaf marii kana kan gaggeessu seeraan qaamni walaba tokko dhaabbachuu tura jiraata amantaa jedhu qabna akka mootummaatti. Mootummaan marii kana gaggeessuu hin qabu isa jedhu irratti kan waliigalan Dr. Isqeel Gabbisaa akka jedhanitti. Mootummaas ta'uu yookiis immoo akka paartiitti irratti hirmaachuu danda'a. Akkas jechuun kan ajandaa sanas lafa kaa'u warra irratti hirmaatutu waliigaleeti jechuudha. Piroosesii kan biraatu dhufuudhaatiif adeemaa jechuudha. Yoo karaa kana mootummaan Itoophiyaa deemuudhaaf hin danda'a ta'e waliin dubbannee waliigalteedhaanifi irratti mari'achuudhaaf gadi teenya humni siyaasaa Itoophiyaa keessa jiru hundumtuu waliin dubbannaa yoo jedha ta'e warri mormitooti kanaan dura waggaa tokko caalaa kan itti himaa turan sana kanaan dura gasanatti deebi'eera jechuudha. Akkuma paartii tokko kan isa ta'a yoo jedhe inni fudhatama qaba. Kan deemsisuu danda'u hawaasa addunyaa keessaatiiti itti dhufu jechuudha. Kuni warri wal lolan, warri wal dhaban, wal waraanaan waan irratti walii galan piroosesii sana irratti walii galuudhaaf hin danda'ama. Mariin kun jalqabamus yeroo gabaabaa keessatti furmaata argatu jedhu namoonni hangi tokko. Dr. Alamuu Simee garuu murteessaan maal akka ta'e naa ibsan. Mariin dhugaadhaa handafee xumuramu jira. Hanimmoo itti fufiinsa yeroo fudhatu jira. Biyya lafaa kanarratti mariin akkasii kun ajandaan tokko dafee fala argata irratti walii galta. Ajandaan tokko hin falmasiisa. Gara sagalee uummataatti deemuu qaba riifarandamiitti hangas deemuu danda'a jechuudha. Akkaataadhuma bifa ajandaati irratti murtaa'a. Ejjennoo qaamoleen marii sana irratti hirmaatan ajandicha irratti qaban irratti murtaa'a. Kanas ta'e san garuu marii biyyaalessaa jalqabuun mataasaa fala biyya kana keessa sirna ijaaruudhaaf nagaa waaraa buusuudhaaf jalqabbii waan ta'eef kanaan alatti falli biraan jiru. Kan nu fayyadu obsa fixachiisaa ta'uu danda'a. Yeroo fudhachuu danda'a. Garuu immoo karaan biyyi ittiin ijaaramu, karaan sirni ittiin ijaaramu, karaan waliigalteen biyyaalessaa ittiin gaamu karuma kanaa fi karaa kana qofa jedhu amantaa qabna nuti. Marii gaggeeffamu kanarratti murteessaan namoota itti hirmaatanidha jedhu Dr. Isqeel. Namoonni keessatti qooda fudhatan sun eenyu akka ta'an kan murteessu. Warruma yaada wal fakkaataa qabu fakkeenyaaf Itoophiyaan biyya tokko taatee akkuma kanaan duriitti itti fufuutu irra jira yoo jedhama ta'e kana dhalaa rakkoo kan fide naannoleenis humna qabaachuutu irra jira kan federaalaas aangoo qabaachuutu irra jira eenyutu achirratti qooda fudhata ajandaan isaas maal ta'a akka jedhutu murteessa dheerachuu isaatii fi gabaabbachuu isaatii irratti yoo warra walii galu duwwaata wal sassaabee dubbata yoo ta'e rakkoonis hin hafti dubbiin isaas hin gabaabbata. Yoo immoo waliigaltee gochuun nurra jira wal mo'achuus hin dandeenyu walii wajjin immoo jiraachuun immoo dirqama keenya waan ta'eef waliin dubbachuun nurra jira wal danda'uun nurra jira yoo jedhan immoo sirriidha negoosheeshiniinsaa torban baay'eeyyuu fudhachuu danda'a ji'aayyuu fudhachuu danda'a kun garuugaa dirqamuma ta'a jechuudha dheeressuusa. Rakkoo Itoophiyaa kaabaa keessaa maaltu furuu danda'a? Gaaffii koo xumuraa Dr. Alamuu Simeef dhiyeesse ture. Isaanis akkas jedhan. Warra humna filatee humnaan biyya diiguudhaaf deemu afaanuma isaan ittiin dubbachuu barbaadan sanii dubbisuudha. Afaan guntaan filate wayyaan filate biyya kana qawweedhaan diiguudha. Itoophiyaa hoo danda'e akka waggaa 27 bitee saamee dhiitee bulche sanitti bulchuudha. Hoo isa hin dandeenye immoo Itoophiyaa jedhamtu tana diiguudha. Amma Itoophiyaa wayyaaneen dhiitee saamee bulchu akka jirre ifa galee jira. Kana uummanni Itoophiyaa guutummaan guutuutti akka hin eeyyamne afaan isaaf galuun itti himee jira. Yaaliin jibbaataa inni gochaa jiru biyya diiguu danda'e shororkeessummaa uumuu danda'e isa yaalaa jira. Kunis akka hin danda'amne afaan isaaf galuuf itti himamaa jira jechuudha. Afaan inni filate ammaaf qawweedha. Afaan qawwee saniin gatiisaa argachaa jira. Rukuttaa hamaa rukutamaa jira. Yeroo gabaabaa keessattis akka lammata balaa biyya kanaa yaaddoo biyya kanaa hin taanetti gatiisaa hin argataa jennee taman.
Kanarra darbee humna kana keessa karaa nagaatti namni amanu qaamni amanu yoo jiraate mariidhaan waliin biyya ijaaruutti kan amanu yoo jiraate qawwee lafar godhanii qaamni mariitti deebi'oo jiraate mariin eenyufuu cufaa miti. Garuu harka tokkoon qawwee qabachaa harka tokkoon immoo hin mari'anne jedhanii tapha akkasii warra taphachuu barbaadaniif eeyyamamu. Gaafa humni yakkamaan taane isaan keessaa ba'ee inni injifate qawwee guutummaan guutuutti lafa godhanii akka qaama Itoophiyaa tokkootti karaa nagaatiin dubbii keenya fixachuu barbaanna gaafa jedhanii dhufan mootummaan Itoophiyaa kana ejjennoo isaa dursee ibsee jira. Karaa nagaatiin tarkaanfachiisa qaama jedhu hundaafuu dhufaa miti. Haala ammaa hona gaafatte garuu haalli ammarra jiru akka isaan biyya kana hin diigne akka isaan balaa biyya kanaatti hin taane gochuudhaaf hojiin hojjetamu cimee kan itti fufuuta jechuudha. Rakkoo kana furuun harka mootummaa Itoophiyaa jiraa jedhu Dr. Isqeel Gabbisaa. Mootummaa Itoophiyaatu waraana sana dhaabuutu irra jira. Lafa dur turetti deebisuutu irra jira. Tigraayinis lafarraa fudhatanii deebisuu. Namoota Tigraay warra hidhamanii gadhiisuutu. Qabeenya isaanii kan irraa saaman hunda deebisuu danda'uutu irra jira. Wanta staatus quo ante jedhamu. Wantoota illee akka gaafa waraanni sun hin eegalin isa duratti deebifamuutu irra jira. Jalqaba. Kana kan gochuu danda'u mootummaa Itoophiyaati. Kana kan gochuu danda'u mootummaa naannoo Amaaraati. Mootummaa Itoophiyaatu egeree ijoollee keenyaatiif egeree biyya keenyaatiif jecha nan dhiisa jedhee dhiisuutu irra jira. Gabaabaan kana wada karaansaa. Baatii Sadaasa darbe bulchiisa naannoo Tigraay keessa ka turan humnootii federaalaa irratti addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF tarkaanfii waan fudhateef jecha duula seera kabachiisuu eegaluusaa.